شاي تنام ولدت لك قريبا وش مال ترجع بيتك لا خلينا نخي أما بيتاتي تقول شاينو شاي مستعد انتهى خلاص ميلان تعلم سيلا انت ايوه مالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هرتوتوتا نجا توب أكم نجا في أجرتني جريني مال فكاتا جير رغنون تيس الحمد لله يسنس بقى جراتني بقى ولمانو جرانا بقى ولمانو جرانه مال تنجا توب متوف بيت عرندنا فيديو يشوف جوادي فا إيه لالتين جوادي جربي تكو أركها جربا جري لما سبب من قلفته جرا بو كم جابتي ما لوكو تكفان بريتا غري بروا غربا كان ما كاتقولين خانيتي كاتقولين خا بين جواد بين ما تسيري داون لوغار دبين جبارا هاتي فرمات اللي نجورا يجول ديفتي على تبادي جربي بيت على بعده جرت أمو أبا راهدني إني دمنا خبرنا فرته إسام باسة جوران يجول ديفته ما برد ديفته على بعده جرت لوغا akkuma gaarkaa jirutti maammen iraataan godhaaf jee matubaa keessa dhaabbate ijoollee basuulee hafe kan ifa oggoru jiraa beek. Oggoru jira akka beekutti yoo san dura seenulee baate dirqama ijoollee san amaanaa itti dhaammataniitu amaanaa ijoollee san itti dhaammataniitu isa naqee. Isa naqee micoon ammoo ijoolleen inni maal jajjabdu maashaallah. Garuu ammoo rakkoo fi bal'oo jirtu namni addaan qoodatu jechuun akka maammee kanaa beek. Maali ijoollummaan sunu oggaa inni wallaalee barra buusa takka ammoo waan sanna itti naqu ahaa kana duratti naqanii bara jennaani. Xiqqaatullee ijoollee dhalaa jimee bar dhalaatan. Moo dhalaan tun moo'ee dhugotti wallaahi maashaallah. Bakka sanatti wallaahi dhalaan tun gaarii maali maal jettee inni beekta kana duratti naqanii barii jettee ni beekte oggaa jettu dhiisi dafeetu maalurraa bilchaatu isheen dhiisi badaniiraa miti maaliif akkas jee. Akkuma bilcheessee beeki ijoollee san qoonqoo irraa baasuu barbaade malee. Akka isaan biratti hin beelonni godhuuf. Biratti hin beelonni godhuudha. Jabaadhu si minna akkuma beektutti matti dhaabbadhu. Jabaadhu namni yookaan amaanaa jabeessullee akkanuma. Amaanaa sittiin galan takkatti jabaadhu biratti ijoolleen si biratti hin beeleen si biratti hin dheebotin jennaan. Garuu ammoo jarjartee ibidda shoolaa san akka harkaan hin qabanne badaadha bineensi atis lubbuu ta'eef eeggachaa ture. Nyaataan godha jee. Waan silaa namni waliin qabatee fuudhufaan inni harkaan dhaqeetu. Harkaan bineensa danfe fa'aa nuti beektaa dur ibidda fa'aa muka fa'aa jala kaanii shitanii habiyya tanaa kana ittuma banattaa beeka. Gaazatti bantaa. Gaazatti bantaa distiin hangaana danfitee nama gubdii hin beektu. Fuuf godhee bariinuu kanatti. Fuuf godhee amma gaata bakka akkasii sanitti atilleen nuti si jaalannaa. Si dhabuun barbaannu. Si dhabuulleen barbaannu. Ammoo danfilleen badaadha tanfallee irraa eegi. Ijoollee irraa eegi ijoollee amaanaa ijoollee irraa eegi. Abbaas rabbi nagaan haa baasu jenna jabaatee gaa'ee nagaan baasee itti agalchu. Nagaan baasee. Abbaa maatirraa kana dhamaasanii kana godhu jechuun bari mushkilaa gurguddoo rakkoo dhugaa jechuu siriidhaan haati barbaade isaanii jechuudha baatee duraan ijoollee caalaatiin baasaa jetteeti. Ala baatee ala turte. Ala turte. Isiin fayyadama mana galte. Mana galte. Isaa fayyadama mana galte kana inni dawan bitaa fi alatti. Isumaa qabatan jechuudha. Jawaaduma jala qabatanii. Isillee nama jawaadeen amma eega qabamee booda ijoollee irraa qabamee ture bakka teessu jira. Duraan isa ijoollee dhiiftee teessi. Isaan barbaadatti haatee baatee isiin isa ijoollee dhiiftee jechuudha. Ijoollee ganneete. Abbaan ijoollee haadhaa fi abbaa firaa labbaasaniiti. Maatii fi jawaatee jechuudha. Maammee gamma maammee biree jira beeku. Maammee biree. Maammoon haa jajjabeessu. Jajjabaadhu amaanaa jabeessi ijoollee haga sittiin galan takkatti. Isaanillee rabbi haa milkeessu. Warra bahee barbaadaa jiranillee rabbi haa milkeessu. Ammoo maammeen kun maashaallah akkaan allaaletti. Hedduu maddii dhaabbatee jira. Hedduu bira dhaabbataa jira.
Namni maali rakkoo bal'oo keessa wal maddii dhaabbatudha. Wal bira dhaabbachuu. Bal'oo keessa beekee rakkoo yoo keessa si wallaale. Si wallaale. Namaami sun. Sun namaa miti dhugaadha. Namni rakkoo bal'oo wajji addaan qooddatu jechuun akka maammee kana. Garuu inni illee ilma Oromooti. Ilma Oromoorraa waan barbaachisaatu akkana. Akka ilmaan Oromoorraa illee barbaachisu. Bal'oo fi rakkoo jirtu keessatti namni addaan qooddatee akka maammee kanatti if qabanii if qabaan rabbi qabaa akkuma jaansanii akkatti wal bira dhaabbachuu qabna. Waan ilma dhiiraa ilma Oromoo tokkorraa eeggamu innillee dirqama bahachaa jira waan ta'eef asumaanuu rabbi si haa gargaaru jennaani. Bari waan ajaa'ibas ta'u amma inni jarri maanta isa qabee jabaatee qabee jechuun kana dhamaasee siiriidhaan. Akka fedhe godhee maanta bira taa'aa jiru sun warrummi isa hojii isaa wajjin nyaataa ture bara. Dhugaadha qorma takka hojii namni nama si nyaatee si gargala namni zabana kana. Si nyaatee nama gargala dhugaadha. Garuu inni maammeen hedduudha jaballeedha. Jabaadha jennaani. Maashaallah dhugaadha baay'ee jabaadha. Baay'eedha ammoo gargaaraa jiraalleedha. Kanaafuu akkuma maammeen gargaaraa matoor bifa hojii deemee laffa'ee ishii furmaatee fi maammeellee hojii matoorra deemanii barbaadaa jiran dhugaadha. Akka waan iyyaafannoo dhagaanitti iyyaafannoo san bakka isaan silaa ja'an sanitti matooraan deemanii barbaadaa jiranii. Warri beekadhu ammaas hedduu warri barbaadaa jiraniis hedduu jiraa je hedduun jiraniis warreen kaameraa keessatti hin argamin illee hedduu jiraa jechaa turani. Isiitu waraana ishee kana argamsiisuu hin barbaanne kaameraa kanatti. Hin barbaanne. Maaliif yoo niif ammaan tana jara kana kaameraa keessatti argatanii baratan. Jara kana barbaaduu mudatan. Oggaa barbaadan akka siiriidhaan uummata kana akkanatti akka isaan qaban kanatti rakkoo kan raffinnee fi kaameraa keessa isaan qabdee fi fooraa baay'ee qabatte. Kunillee sirriidha. Kunillee jaallabeedha jechuudha. Iccitiifillee dhoofatu jechuudha. Dhoofatu jechuudha. Isin amma daawwattootaa fi bakka kanarra geenye ibsa jirti miti. Waraana siisan akka isaan beekanii jechuudha. Jalan hordofnee fi isa san duubatti akka kaameraa irratti mul'isaa jirre beeka. Kunillee bareedaadha. Kanaafuu ilmi namaa tokko ni beektaa. Oggaa kun tattaa'ee siyyaa. Kun miilaan deemee beeka yaada san. Irra aanuu qaba malee tattaa'ee tumaan yaadatti yaada osoo hin taane. Oggaa namni dhadhaabbatee siyyaatees. Ati ciisitee itti yaadu qabdaa beeka. Dubbiin sanii irra badduu dhaaba. Sanii irra baddu. Qajeeltee ofirraa itti yaaddee waan kana garamiin roorroo tana cabsatan. Bari isaan yaada fidan hin qaban. Hin qaban. Yaadni isaan deemanii siirii tana waan namaan dhamaas tana fudhatanii deemanii. Fudhataniituma. Dhamaasuudha wanna godhan malee. Qabsoon isaan itti labsaanii. Tana qabsoon isaanii. Itti laffaanii. Qabsoo isaanii siiriidha malee siiriitti qabsoo danda'anii miti. Qabsoo. Haga isiin mukatti galchaa turte goda keessa cufa galchite. Booca itti gootee maal taate kaan shaararraa dhiyaan turre. Shaararraa dhiitee dhiiga isaanii irraa yaasaa turte. Dhiiga irraa yaasaa turte har'allee si harka ga'uun isaanii hin hafu. Kanaafuu. Har'aa bira akka itti qabatan barisanii beektaa. Haga isiin dhukkubsattee mana galte. Isaa akkasitti jechuudha shaarrabbanii deemuu galeen hordofan malee haga isiin akka isaan jala jirtu sana isaanii biifu isii jiran kazaanaa fi kun shaarra fiigeeti kun kazaana keessa galee suunis diddiiramtee mana galtee tokko tokkotti nama goda keessa jira. Isiin dhukkubsattee mana gallaan ammaan tana hordofanii isaa qabanii akkasitti amma sanuu maaliin qaban seeta yaadaa fi humnaan qaban seeta. Waatti godhatanii bara wayii dhamaas. Dhuguma waan siiriiti malee isaan qabsoon isaan akkasitti hojjetanii. Ammaas isa kanaan humnaan irraa gahanii qaban hin jirtu. Maali? Wanni hin jirreef waan tuffatanii nama miidhaa jiran. Oduma isaan jawaadiillee ofirraa hin beekin siirii isaanii sanii akkana dalagan. Waan kana ta'eef rabbiin isaan haa gargaaru. Inshaallah. Waan akka taatu maammeen akka jabaadhu akka beektu godhiif. Akka beektu godhiifi. Sama biratti hin beeleen bicha. Si biratti hin beeleen. Hin dheebotin. Hin dheebotinii. Amaanaa jabeessa. Amaanaa jabeessii hanga haadhaa fi abbaan si galanitti. Itti jabaadhu siin jenna. Warreen naannoo isaaniillee dirmadhaa fi akka jaayyoo. Dirmadhaa warreen naannoo sanii sagalee ta'aa fi asumaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya isinilleen asumaan sheer godhaadha. Wal biraan gahaadhaa sagalee ta'aa fi isiniin jenna. Kanaafuu. Jajjabaatan malee jabaa fi baasatu hin danda'an. Jajjabaatanii nama wal bira dhaabbatan malee. Siidhaa kun jabaataa jira beekama keessatti. Badaa jirtee. Baddee jirti osoo hin beekti. Badaa jirti. Akka jabaa if eeggatullee nama barbaachisa. Asumaanuu warra as keessa jirtan if eeggannoo godhaa. Namni amma siiriidhaan wal namaasee. Xiqqoo si tuqeetu mana si galfatee akka mana galchee hoolaa si qollofeetu si bira dhiichisaa jira agartanii. Waan kana ta'eef isinis
if eeggataa laallachaa jajjabaadhaa isiniin jenna. Asumaanuu warri chaanaala kanaaf haaraa taatan like share subscribe godhuudhaan chaanaala guddisaa isiniin jenna. Hamma viidiyoo itti aantuun walitti deebinutti turtii gaarii nu faana tura. Bye.